Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota madda nageenyaa salaamtaan keenya laggeen tabbeen qaxxaamuree bakka jirtan maratti sinagoo jechaa oduu kan isinitti mu'an Umar Muhammad. Kaaba Oromiyaa godina Walloo bulchiinsa magaalaa Kamisetti namni Hussein Ali jedhamu biltiginnaan qabamee hidhamuu jiraattonni himan. Hussein Ali akka barbaadamaa ture isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Lola gaafa bitootessa 20 liyyuu haayilii naannoo Amaaraa fi qotee bulaa Oromoo gidduutti deemaa ture. Situ biyya alaatti rasaasa fuudhee liyyuu haayilii fichisiisaa ture jechuun dubbii sobaatiin qabanii bulchitoonni godinaa ajaja gooftaa isaanii guutuuf jecha qotee bulaa Oromoo qabanii hidhuu jalqabaniiru. Aanaa Artummaa Fursee irraa akka gabaasinu gaheetti waajirri milishaa aanaa Artummaa Fursii leenjii poolisummaa deemtan jechuun dargaggoota ganda keessaa walitti qabaa jiraachuu jiraattonni himan. Fedhii leenjii kanaa Tigraay naannoo ishee to'achuun ishee naannoo Amaaratiif lubbuu waan ta'eef ilmaan haadha hiyyeessaa qe'ee deemanii sobaan gadi baasanii leenjii kennanii fi akka qoraanii itti fayyadamuuf akka ta'e mirkaneeffanneerra. Uummanni keenya waan akkasii kana irraa akka of qusatu ergaan darbee jira. Biltiginnaan aangoo irraa ka'uun fagoo hin jiru waan ta'eef kanaaf jibbaata falmataa jirra. Kana waan ta'eef ati dhoqqee akka isaa waliin hin laaqqanne dhaamsi darbee jira. Aanaa Jillee Dhummuugaa Wasan Qurquritti uummata manni jalaa gubateef deeggarsi hammi tokko godhameefii jira. Deeggarsi godhame qorqoorroo 9,270 mismaara kartoona 184 abbaa warraa 555 deeggarsi godhame. Uummanni deeggarsi godhameef kuni akka jedhaniiti deeggarsi godhame kuni akka nama rakkoo cimtuu keessa jirutti baay'ee nu gammachiisee jira. Garuu deeggarsi godhame kun qorqoorroo fi mismaara qofa jedhu. Mana ijaaruun hojii guddaa gaafata waan ta'eef uummanni Oromoo idila addunyaa nu bira dhaabbachuu qaba jechuun yaada isaanii ibsataniiru. Nuti kan gubanne Oromoo jedhamneeti garuu uummanni Oromoo deeggarsa sassaabuu qofa osoo hin taane maallaqa sassaabame erguun manni akka nuuf ijaaramu gochuu qaba jechuun yaada dhiyeeffataniiru. Itti dabaluunis uummata Oromoo fi Amaaraa wal bira qabne yoo ilaallu lakkoofsi uummata Oromoo kana Amaaraa caala. Haa ta'u malee deeggarsa nuuf godhamaa jiruu fi Amaaraaf godhamaa jiru wal bira qabne yoo ilaallu garaagarummaa guddaa qaba jechuun yaada isaanii kennataniiru. Deeggarsi godhamuus karaa lakkoofsa herreega ulamoota keenyatiin akka nuuf galu jechuun yaada isaanii dhiyeeffataniiru. Deeggarsi amma godhameef lakkoofsa herreega baankii daldala Itoophiyaa fi baankii intarnaashinaali Oromiyaa damee Sanbateetiin karaa ulamoota keenyatiin kan ergamee fi barsiisota gandichaatiin kan godhamedha. Nutis warri madda nageenyaa yeroo ammaa kana rooba waan ta'eef alatti uummatni keenya xiqqaa fi guddaan rooba keessatti roorrifamaa jira waan ta'eef uummatni Oromoo idila addunyaa uummata rakkoo keessa jiru kana bira akka dhaabbatan yaamicha isiniif goona. Godina Wallagga Lixaa aanaa Gullisootti itti gaafatamaa waajjira badhaadhinaa aanichaa obbo Mabiraatuu mul'ata. Adoolessa tokko bara 2021 qaama hin beekamneen ajjeefamuun gabaafame. Wallaggaa fi Qeellam Wallaggaatti yeroo baay'ee deeggartoonni paartii badhaadhinaa qaama itti gaafatame hin fudhanneen ajjeefamaa turuun isaanii beekamaadha. Kaaba Oromiyaa Walloo keessatti waraanni uummata Oromoo abdiif gaachanni sabaa cunqurfamaa kan ta'e waboon eebbifamuuf guyyaa gabaabduun kan hafte ta'uu gammachuun isin beeksifna. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kaabaa bakka hooggantoonni fi ajajtoonni waraanaa bilisummaa Oromoo olaanuun argamanitti leenjifamtoota haaraa eebbisuuf qophiitti jira. Kanaafuu ilmaan Oromoo Walloo fi jaallattoonni deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo fi uummatni Oromoo Walloo irra deebiin baga gammaddan isiniin jechuu barbaanna. Qophii eebba jajjabee kanaaf maal akka barbaachisu immoo uummatni Oromoo fi qeerroon bilisummaa Oromoo nuun waboo caalatti gadi jabeessanii beeku. Keessattuu uummatni Oromoo Walloo abdiif irree kana arguu keessaniif maqaa koof maqaa qeerroo bilisummaa Oromoon baga gammaddan baga gammanneen jedha. Uummatni keenya Oromoo Walloo gaalaaf sangaa isaa utuu hin jaalatin dirqamee waraana diina isaa waraanaa Amaaraa kan maqaa raayyaa ittisa biyyaan of waamu nyaachisaa ture. Kana booda yeroo doorsisanii uummata Oromoo Walloo ajjeesanii fi saaman gadaan isaa eebba jajjabee waboo kanaan goolaba. Uummatni keenya Oromoo Walloo kana booda dachii dheedichaa isaa saamamee uleef qarqara isaa fuudhamee doorsifamuun waboon xumura argata. Walumaa galatti uummatni Oromoo Walloo fi uummatni Oromoo guutuu Oromiyaa akkasumas jaallattoonni deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo waboo goolee jiru dammaqnee waraana keenya waboo haa tumsinu.
Eebba jajjabee kanaa Oromiyaa Walloo kan hawwaniif qarree roorroon mana baase kaan eebba isaanii milkeessuuf daqiiqaa kan irraa hin kaafne waan qabnu haa gumaachinuuf. Jirbiin wal gargaartee arba hiiti akkuma jedhan waraana keenya nuuf jecha aduu beela dandamatanii leenjii irra jiran kana guyyaa eebba isaanii miidhagsinee seenaa boonsaa haa galmeessisnu jenna. Guyyaa eebbaa karaa koree waraanichaa fi ajaja zoonichaa kan isin beeksifnu ta'a. Gammachuu waliin isin hubachiifna. Hangasitti abdii gammachuu keessan gara waraana keessan waraana bilisummaa Oromoo haa ta'u. Waan qabnuunis waraanicha haa tumsinu. Eebbifamtoota kanneen keessaa manguddooleen roorroon itti jabaatteef shamarran qaalii lubbuu isaanii bilisummaaf jecha hin qusanne baay'eetu jira. Yeroo itti hundee roorrisaa diignee bilisummaan labsinu guyyaan ishee geesseetti. Namootni biyya alaa keessa jirtan iddoo jirtanitti dammaqxanii waan ittiin qophii eebba waboo zoonii kaabaa kana miidhagsinu yookaan bareechinu gumaacha qabsoo akka taasistan waamicha isiniif dabarsu koreen eebba waraana bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa. Ibsa mootummaa ce'umsa biyyaalessa Oromiyaa irraa laatame. Labsii mootummaa ce'umsaa sagantaa mootummaa ce'umsaa jedhu jalatti 4.1 nagaa fi tasgabbii uumuu jedha. Kuni hagam fardii akka ta'e lammiileen Oromiyaa qofaa miti addunyaan guutuun beeka. Dhimmoota kamuu dura kan hojiitti hiikuun jalqabuun barbaachisaa waan ta'eef humnootni alagaa Oromiyaa keessa jiraatan guyyaa 3 keessatti akka Oromiyaa gadhiiftanii deemtan hubachiifna. Kana booda Oromiyaa keessaa daangaa Oromiyaa ce'ee humni dhufe kamuu socho'uun dhorkaa ta'uu gadi jabeessinee hubachiifna. Humnootni Federaala Dimokiraatawaa Riippaabilikii Itoophiyaa bifa kamiinuu Oromiyaa keessa jiru. Kaampii kana dura yeroo dheeraaf beekamaa kan federaalaa qofa keessatti akka humna keessan walitti qabatanii seera eegdan dirqama keessan seerri federaalaa isiniif eeyyamuu qofa bahattan hubachiifna. Kumaandi poostii jedhamee beekamtii seera federaalaan ala utubamee uummata irratti doorsisa ajjeesaa fi lola gaggeeffamaa fi saamamaa turame akka saffisaan kaafamu hubachiifna. Ammaan booda bifa kamiinuu Oromiyaa keessaa shanee sakattaana shanee adamsina jedhamee sochiin gaggeeffamu fudhatama akka hin qabne hubachiifna. Akkasuma humnootni federaalaa Oromiyaa keessaa magaalaa keessas tahee baadiyyaa manneen uummataa manneen sochii qabeenyaa sakatta'uun fi uummata saamuu fi hiraarsuun dhorkaa ta'uu hubachiifna. Oromiyaa keessaa keellan sakatta'aa fi keellaaleen qaraxaa humnootni federaalaa seeraan ala gaggeeffaman lakkoofsi isaanii guddaa tahuu fi kan lammiilee ittiin hiraarfamanii fi doorsifamaa tahuu hundatu beeka. Ammaan booda humni federaalaa kamuu Oromiyaa keessaa keellaalee akkasii too'atuun dhorkaa tahuu hubachiifna. Oromiyaa keessas ta'ee Federaala Dimokiraatawaa Riippaabilikii Itoophiyaa keessatti meeshaan lolaa seeraan ala sochiin isaa daangaa fi sirna dhaaba tahuu kan hin beekne hin jiru. Kunis nageenya uummataa balaaf saaxiluu keessatti gahee guddaa qaba. Ammaan booda sochiin meeshaa lolaa seeraan alaa fi qaama Oromiyaan ala kamuu aanaa irraa aanatti daangaa Oromiyaa qaxxaamursuun sochoosuun yakka waan ta'eef seeraan gaafachiisaa tahuu hubachiifna. Nageenya uummataa tiksuu tarkaanfilee jalqabaa kan hojiitti hiikamuu isaanii too'atuuf humnootni Oromiyaa caasan bulchiinsa mootummaa ce'umsa biyyaalessa naannoo Oromiyaa fi uummatni keenya bakka hundaa waan armaan olitti tarreenfaman hojiitti hiikamuun naamusaa fi seeraan akka to'annoo gootan hubachiifna. Dhimmoota kamuu dura nagaa fi tasgabbii uumuun hojiitti hiikuu jalqabuun barbaachisaa waan ta'eef humnoota alagaa Oromiyaa keessa jiran Oromiyaa keessa socho'uun dhorkaa tahuu hubachiifna. Kana booda Oromiyaa keessaa daangaa Oromiyaa ce'ee humni dhufe kamuu socho'uun dhorkaa tahuu gadi jabeessinee hubachiifna jedhan. Aangawoonni Itoophiyaa ogeessota miidiyaa 15 miidiyaa 2 keessa hojjetan to'annoo jala oolchuu isaanii mirgi gaazexeessitootaaf kan falmu CPJ'n ibse. Hidhamuu gaazexeessitoota fi ogeessota miidiyaa kunneen ilaalchisuun ibsa kaleessa baasin mootummaan dafee akka hiikuu fi
dhiibbaa ogeeyyii miidiyaarraan gahaa jiru akka dhaabu waamicha godheera. Ogeeyyiin miidiyaa hidhaman keessaa Baqqaluu Alamiroo, Awwuloo miidiyaa irraa akkasumas Abbabee Baayyuu Itiyoofoorm irraa kan eeramanidha. Oduun keenya har'aaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti daawwattanidha. Oduu kan dubbisuun isin waliin ture an Umar Muhammad. Turtii gaarii qabaadhaa.